hedduu gaddine eegas boodaas khalaas wanni dhufte jiraatee waa ta'e aywa nu harka odoo jiraate iimeelummaan deebisuun dandeessu garuu iimeela nu harkan jiru paaspoortiin harkan jiru qilleensarra jira waan kana abdii ittiin qaban inni nu mataan isaatu qilleessa iddoo naa galatamu amma yaalu jira inni immoo irrii ballee dhabee ammallee ni deebisaa jee yeroo ammaa kanatti goraawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darabatames nan kaasne mogolee. Nagaan waaqayyoo siniif habaayita akkam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa akkam nagaa keessan jirtu anis nagaadha galata rabbii. Guyyaa irraa kan ammoo jechuudha waan onnee nama cabsu yookiis immoo waan haamilee nama cabsu tokko isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Obboleessa keenya kana hin beektu. Guyyaa sagaleetti fayyaa nagee qaba khalaas akkasii gubatee jira. Alhamdulillah adii rakkoon qabu jedhee lammaffaan immoo yaaddoo inni boonyee waan feene goone deebisuus yaani waan kutee takka khalaas deebisuun bohaniitis ilaalaniis deebisuun danda'ani. Kufanis bakka kufanitti lafatti nafanii lafaa ka'anii alhamdulillah galannee rabbi haa ga'u rabbi booda immoo isiniifillee galannee haa ga'u isiniin jaa. Egaa obboleessa keenya kana hin beektu obboleessa keenya kuni jadiida tuubiidha jechuudha. Nama yeroo dheeraadhaa fi viidiyoowwan garaagaraa hojjetaa tureera jechuudha. Obboleessi keenya kuni sabskraabii gara 51 akkas 52 guyyaa kaleessaa harka isaatii ba'ee jira yookiis immoo jalaatii cabsamee jira jechuudha. Yookiis immoo harkaa fudhatamee jira jechuudha. Baay'ee tokko nama haamilee nama cabsa jechuudha. Maaliif haamilee nama cabsa gaafa jedhamu maal namni yoon du'aa namaa jechuu dandeessu jechuudha. Immoo akkas fudhachuu dandeessu jechuudha. YouTube jechuun waan qaldiitti guddatu miti. Waan qaldiitti sa'aatiin guutu miti. Waan qaldiitti subscribing guutu miti. Waan qaldiitti guddatus miti jechuudha. Aarsaa gurguddaa barbaada jechuudha. Maaliif amma nuti viidiyoo tokko gaafanni hojjetamee dhufu jechuudha. Waanuma salphaatti nutti gadi ba'ee fakkaanna. Waanuma salphaatti ofuma waraabee gadi gadhiisisiitti fakkaata. Garuu piroosii hedduu keessa darbee kan asboo viidiyoon tokko jechuudha. Innillee viidiyoon hedduu hojjetaa ture jechuudha. Akkasumallee obboloonni ijoolleen yeman jiranii hunduma isaanii hin beektu jechuudha. Viidiyoon garaagaraa nama kofalchiisu nama bohaarsu piraankii barnoota kan qabu viidiyoo garaagaraa hojjechuudhaan kan beekamne akkasumallee wal bukkee dhaabadhuu fi wal bukkee cina dhaabbate warra wal jajjabeessanii fi fakkeenya guddaa yuutuubiroota Oromooti warra jedhame ijoollee yemaniidha jechuudha. Kanaafuu obboleessi kun egaa viidiyoo yeroo dheeraa irratti hojjetaa chaanala 50 wayiidhaan kan gaate guyyaa kaleessa harkaa fudhatameeti kan inni jiru jechuudha. Yookiis harkaa hatamee jira jechuudha. Chaanalli suni amma hin jiru jechuudha. YouTube irra yoo maqaa isaatiin sarchi goote hin jiru jechuudha. Isaan harkas hin jiru qilleensarra jira jechuudha. Afaanuma isaaniitti dhageenya. Bakka duraan isin deebi'uuf abdii qaba. Yaa'u akkuma harkitaan gaddee khalaas yeroo isin dhugaan irrifadhee garuu maaliif irrifadhoonni kun intarneeta duraanis abdii dila sanirraa waan hin qabneef jecha hedduu gaddine eegas boodaas khalaas wanni dhufte chaanaalli fudhatamee sa'a 20 dhagamma sa'a 20 ga'u sa'a muraasaa fi yoo danda'ee deebi'e. Amma fakkeenya waan takkaa jira. Chaanaalli kun odoon harka jiraatee waa ta'e aywa. Nu harka odoo jiraate iimeelummaan deebisuun dandeessu garuu iimeela nu harkan jiru paaspoortiin harkan jiru qilleensarra jira waan kana abdii ittiin qaban inni nu mataan isaatu qilleensa waan ta'eef qilleensa yoo harkaatiin qabaateen nama harkaa eega jiraate qilleensa sana akkamiin namarraa fuudhuunis ni ulfaata Sa'iidoo naa galatamu amma yaalu jira. Inni immoo irrii ballee dhabee ammallee ni deebisaa jee yeroo ammaa kanatti edallee irra bulee ammallee itti jira. Galatoomuu hedduu garuu. Egaa akkuma dhageessan jechuudha. YouTube'n suni isaan harkallee hin jiru yookiin iimeeliin sun illee paaswoordiin illee isaan harka hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo chaanal tokko hatamee ati wajjin buutu harka namaatillee yookiis immoo akkati hin seennillee ni godha jechuudha YouTube maaliif akka hatame hin beeku waan ta'eef isaanillee jechuudha. Hanga ammaatti Sa'iidoon yookiis immoo Adaamaan tuubiin itti dadhabaati kan inni jiru guyyaa kaleessaatti qabe jechuudha sa'aatii 24 booda jedhame garuu hanga ammaatti onlaayiniitti yookiis immoo deebi'ee hin jiru jechuudha.
hanga ammaatti deebi'eeti hin jiru jechuudha. Chaanaalli suni guyyaa kaleessa chaanaala haaraati jadiida tuubiidha jechuudha. Akkuma kana koominiti kiyya jalaa argachuu ni dandeessu. Akkuma diskiripshinii fi akkasuma koomintii jalqabaarraa ni argattu. Deemaati sabskiraayib godhaa jajjabeessa iddootti deebisaa jechuudha. Sabskiraayibii salphaatti argata garuu sa'aatii guutuun baay'ee barbaachisaadha. Sanumatti dabalateellee jechuudha. Sanumatti dabalateellee jechuudha maallaqaa wajjin kan inni bade yookiis immoo maallaqaa keessaa qabu wajjin illeeti. Keessaa akka hin baafannettidha jechuudha. Isaanillee kan jedhan jechuudha namoonni viidiyoo isaanii dhaggeeffatan kan guyyaa kaleessas guyyaa har'as waa irraa hubattu jechuudha. Kanaaf obboleessa kana kan inni itti dadhabee itti laffa'ee yeroo kanaaf sa'aatii kana gahee harkaan fudhatamee yeroo ammaa kanatti immoo haamileen isa bu'ee jiru kan sabskiraayib gochuudhaan akkasumallee viidiyoo isaa hanga dhumaatti daawwachuudhaan yeroo kaleessaa sanatti deebi'uudhaa fi sa'aatiin dirqama isa barbaachisa akkumallee hordoftootallee ni barbaachisa waan ta'eef yeroo dheeraaf itti dafqee itti laffa'ee hojjetee itti milkaa hawaasa koon tajaajila saba koon tajaajila afaan koon guddisa jedheeti. Kan inni yuutuubii hanga kanatti dadhabe garuu amma sa'aatii ammaa kanatti bishaan harkaa bu'eeti kan inni jiru. Sababa kanaaf iyyuu obboleessa keenya kana seentanii jajjabeessuun bukkee dhaabbachuun gargaaruun koomentiidhaan illee jajjabeessuun namoonni akkasumallee quunnamuu danda'e quunnamtan illee jajjabeessuun dirqama oromummaati jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya kana jajjabeessuudha. Gaarii gochuun immoo ofuma mataa keef malee namaaf wanta itti gootu tokkollee hin jiru. Egaa yoo rabbi jedhe hin deebi'aa fi egaa hin deebi'u yoo ta'es immoo chaanaal isa kana immoo jajjabeessuun dirqama keenya. Akka sanillee viidiyoo waraabne moorii irratti akkamii jechuun akkuma tasaa viidiyoo waraabne jala walii dawwalanii isin garuu akkasumallee difanneen amannee waan amannee isin garuu amantee isin amannee akkuma tokkotti mambittee tu. Itti beekamu jedhuun kenna kun biraankii waan ta'eef. Namni dafee nama nu wallaala. Isin sama biraan kuma seete garuu amma halas kaayee chaanaala haree bannee booda harkitee jirti viidiyoo chaanaalillee qilleensarra waan hin jirreef akka hayaatillee bira waan jirtuuf yuutuub waan qabduuf ni ilaalanii ni barbaadanii ni dhabanii jechuudha ni amantii. Tasanii maa rakkoon qabu hordoftoota kiyya galatoomaa isiniin jaa. Jajjabeessuun bira dhaabbachuu qabna. Oromoo jechuun keenya yeroo namni rakkatuuf dhiphatuu fi akkasuma yeroo gammachuulee wal hirmaachuu malee yeroo gaddaa bira kunnee darbuu miti jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya kana jadiida abshir homaa miti hundumti isaayyuu gaarummaa fi uumaa ofii galateeffachuudha wanti jedhamu tokkollee hin jiru. Egaa akka caarraatti yookiis immoo chaansii ta'e sirratti raawwateera. Garuu sanaa ol argachuu dandeessa. Oromoo miiliyoona 60tu jira waan ta'eef. Kanaaf iyyuu wanti tokkollee akkasitti hin dhagaamne Oromoo hedduutu jiru waan ta'eef sabskiraayib godhanii si jajjabeessuu danda'u isin jechuun jaalladha. Akkuma kana wanti haamilee si xiqqoo fi wanti duubee si deebisu tokkollee akka hin jiraanne jechuudha. Maaliif hundumti keessan beeksisa chaanaal xiqqoo qabaa namni dhaga'u guddaadha hin jedhina obboleessa kana jajjabeessa bukkee dhaabbadhaan ergaa koo fi dhaamsa kooti. Waan kana abdii ittiin qaban inni nu mataan isaatu qilleensa waan ta'eef qilleensa yoo harkaatiin qabaateen nama harkaa eega jiraate qilleensa sana akkamiin namarraa fuudhuunis ni ulfaata Sayyidoo naa galatamuun amma yaaluuf jira. Inni immoo hirriballee dhabee ammallee ni deebisaa jee yeroo ammaa kanatti edallee irra bulee ammallee itti jira.